Akkam jirtu Microeconomics Chapter 4 Pricing of Factors of Production in the Income Distribution kan jedhu wajjin ilaallarra. Egaa chaanaalii YouTube kanarratti Microeconomics 1 chapterii tokko amma 6 akkasumallee Microeconomics 2 immoo chapter 1 chapter 2 fi chapter 3 gadhiifamee jira. Egaa warri isaan laallee ilaaluudhaan irraa barachuu dandeessu. Chaanaaliidhuma kana galuudhaan viidiyoo guutuus argattu. Egaa kanarra wajjin ilaallu immoo Microeconomics 2 chapter 4 dha jechuudha. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo gamanumaan subscribe akka gootan akkasumallee like akka gootan hiriyoota keessaniif illee share akka gootan isin gaafadha. Egaa wajjin haa eegallu. Chapter 4 in Pricing of Factors of Production in the Income Distribution jedha. Factor prices are determined through the interaction of supply and demand in the factor market. Egaa factor of production jechuun inputii jechuudha. Laandii ta'uu danda'a, laabirii ta'uu danda'a, kaapitaala ta'uu danda'a yookiin immoo interpreneurshipii ta'uu danda'a. Factor of production arfan kanatti jira Microeconomics waan keessatti hojii ilaalleerra. Egaa pricing of factor of production yeroo jennu gatii yookiin immoo price factor of production suniif kanfalamu akkamitti akka ba'udha chapterii kana keessatti kan hojii ilaallu. Fakkeenyaaf laandii yookiin immoo laabirii kaampaaniin tokko laabirii qaxareetiin humna namaa kan itti fayyadamu gatiin isaa akkamittidha kan ba'u, gatiin laabiriidhaaf kanfalamu maalirratti hundaa'eetidha kan jedhu. Pricing of factor of production akkuma maqaa isaa irraa ilaaluu dandeenyu factor of productioniin akkamittiin gatiin isaa baha yookiin immoo pricing isaa akkamitti murtaa'a kan jedhudha. Egaa factor price are determined through the interaction of supply and demand in factor market. Egaa pricing factor of production tokkoof kanfalamu supply fi demand isaa irratti hundaa'a jechuudha. Wal madaaluu supply fi demand. Egaa supply jechuun dhiyeessiidha. Demand jechuun immoo fedhiidha. Dhiyeessii fi fedhiin sun wal madaaluu isaa irratti yookiin immoo fedhii fi dhiyeessii irratti hundaa'a jechuudha. Pricing factor of productioniidhaaf kanfalamu. Fakkeenya factor of productionii keessaa tokko laabiriidha, humna namaati. Fakkeenyaaf laabiriin gabaa tokko keessa jiru murtaa'aadha, beekamaadha. Egaa supply fi demand wal madaaluu yeroo jennu hojii dhabaa baay'ee jira yoo ta'e, laabirii baay'ee jira yoo ta'e, namni hojii hojjechuuf fedha qabu baay'eetu jira yoo ta'e, supply baay'eetu jira jechuudha. Supply of laaborii baay'ee jira. Namni hojiidhaaf fedha qabu baay'ee waan jiruuf garuu immoo kaampaanonni hojjettoota qaxaruu barbaadan immoo muraasadha yoo ta'e, demand for laabiriin jiru immoo xinnoodha jechuudha. Kanaafuu supplying guddaa ta'e demand yeroo xinnoo ta'u, piraasiin laabiriidhaaf kaffalamu yookiin miindaan namaaf kaffalamu xinnoo ta'a jechuudha. Supply fi demand irratti hundaa'e erga jenneeti. Yoo immoo namni hojii hojjechuu barbaadu yookiin immoo hojii dhabaan jiru yookiin immoo namni qaxaramuuf hojjechuuf fedha qabu xinnoodha yoo ta'e, laabirii xinnoo jira yoo ta'e, garuu kaampaanonni namoota qaxaruu barbaadan immoo baay'ee jira yoo ta'e, namoota baay'ee qaxaruu barbaadu yoo ta'e, namni qaxaramuu barbaadu garuu xinnoodha yoo ta'e, supply xinnoo jira, dimaandiin laabiriidhaaf jiru immoo guddaa ta'a jechuudha. Dimaandiin kaampaanonni laabirii sun qaxaruuf qaban guddaadha. Supply of laabiriin garuu xinnoodha. Yeroo akkasii immoo piraasiin laabirii guddaa ta'a jechuudha. Yookiin immoo weejiin kana jechuun kanfaltiin miindaan namaaf kanfalamu guddataa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti piraasiin kan laandiis yoo ta'e, kan laabiriis, kan kaapitaaliis, an interpreneurshipii walumaa galatti piraasiin factor of production irraa kaffalamu wal madaaluu supply fi dimaandii irratti hundaa'a jechuudha. Fundamentally, the theory of income distribution deals with determination of shares of factor of production utilized in the total output produced in an economy during given period of time. Egaa theory income distribution kuni maalla sheerii factor of production kana barbaadudha jechuudha. Sheerii factor of production determine gochuu. For example, if we consider an economy with two factors of production, labor and the capital case, the shares of these factors in the total production are given by share of labor in W times L over X. Egaa W jechuun weejiidha. Price of labor, price laabiriidhaaf kanfalamu jechuudha yookiin miindaa jechuudha. L jechuun immoo baay'ina laabirii qaxaramee jiruuti over X jechuun value of quantity of output. Outputiin laabirii amma kanaa fayyadamuudhaan fiirmiin suni outputii produce godhu qaba, waan oomishu wayii qaba. Value outputii suniiti jechuudha. Eksiin immoo sheeriin kaapitaalaa immoo R times K over X dha jechuun rental price of capital yookiin piraasii kaapitaala sun ni baasudha jechuudha. Piraasii fiirmii yookiin kaampaaniin tokko kaapitaala sun ni baasudha. Kaapitaala jechuun egaa maashinoota garaagaraa fiirmiin fayyadamu ta'uu danda'a. Egaa piraasiin maashinoota suniif yookiin kaapitaala suniif fiirmiin baasu R rental piraasii jedhama.
taa'amsi kaapitaala amma kaapitaala fiirmiin sun fayyadame over x jechuun immoo vaaluu outputii fiirmiin sun kaapitaala kana fayyadamuudhaan outputii wayii produce godhe argateeti x'n immoo vaaluu outputii suniiti jechuudha. X jechuun egaa vaaluu of output producedidha. Kanaaf bifuma kanaan asitti ilaaluu dandeenyu where W jechuun wage rateedha. Price of library kanfaltii fiirmiin sun libraryidhaaf kaffalu jechuudha. R jechuun immoo rental of capital or price of capital kanfaltii fiirmiin kaapitaala suniif kaffalu sababa kaapitaala suniitti baasii baasu yookiin immoo kaapitaala suniif fiirmiin kanfaltii inni baasudha jechuudha. Arriin X jechuun value of output produced in economyidha. X'n egaa outputii wayii produced ta'a kaampaaniin sun wanta oomisha valuun wanta fiirmiin sun oomishe X'dha jechuudha. L'in immoo amount of labor employed to produce output amma labarii qaxaramee jiruuti. K'n immoo amount of capital utilized to produce output. Kanaafuu bifa kanaan sheeriin labarii wage times labor over X'dha. Sheeriin kaapitaalii immoo rent times capital over X'dha jechuudha. X'n value outputii produced ta'ee tenneerra. The profit maximizing point of firm occurs when isoquant or marginal rate of technical substitution of labor in the capital and isocost lines wage to rate ratio are tangent to each other. The tangency between the two implies that they have the same slope as a particular point. Kanaafuu firmiin kan profit isa maximize godhu yookiin immoo equilibrium pointiin kan argamu bakkatti isoquantiinii fi isocost laayiniin taanjentii walii ta'uttidha. Kana jechuun bakkatti marginal rate of technical substitution of labor in the capital fi wage to rent ratio isaa taanjentii bakkatti waliif ta'utti pointiin equilibrium argama jechuudha. The tangency between the two implies that they have the same slope as this particular point. Bakkatti taanjentii walii ta'u sunitti the same slope qabaata jechuudha. Isocost laayinii fi isoquant laayiniin. Kanaafuu marginal rate of technical substitution of labor for capital equal to wage to rent ratio. Pointii kana irratti pointiin equilibrium argama jechuudha. Egaa suutuma na hordofaa maybe jalqabarraa ilaalaa hartootee konseptiin kun siniif haaraa dhawate siniif galuu dhiisuu danda'a. Egaa malli qo'annaa isin fayyadamuu qabdan as keessatti anaan isin gorsu viidiyoo kana al tokko akkasumatti olaaltan al lammaffaa immoo nootii qabachaa irra ilaalaa baay'ee siniif gala dheeyyaadha. Ergasa kana ilaaltanii booda kitaabota garaagaraa PDF barsoonni keessan isiniif kennan yoo fayyadamtanii dubbistanii wanti kun hintii isiniif ta'a jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti pointiin equilibrium kan argamu bakkatti isoquant laayinii fi isocost laayiniin taanjentii walii ta'anitti jechuudha. Diteelii isaa taansanii ilaalla rakkoon qabu. In addition to relative factor prices, technological progress can determine income distribution. Hence, we have to integrate it into the issue of income distribution. Thus, we can make this summary. Income distribution income distribution is a function of production function, wage rental ratio, and technical progress. Kanaafu income distribution wantoota kana sadan irratti hundaa'a. Isa kana qabachuu qabdu inni tokkoffaan production function dha. Inni lammaffaan wage to rental ratio dha. W over R jennee sama barreessaa turre jechuudha. Inni sadaffaan immoo technical progress dha. Income distribution wantoota kana sadan irratti hundaa'a jechuudha. Factor pricing perfectly competitive factor in product market. Egaa perfect competitive keessatti kana jechuun perfect competitive market keessatti akkamittiin factor pricing akkamitti ba'a yookiin pricing factor of production akkamiin ba'a jedhu laalla. In a perfectly competitive commodity in the factor market is according to the marginal productivity or distribution, factors are paid the value of their marginal physical product. Pricing factor of production value of their marginal physical product jedha. Kana jechuun factor of production dhaaf kan kaffalamu value marginal physical product bana wal qixaraadha. As highlighted in the above section, the price of labor wage is determined by interacting total demand total supply schedule of labor. Egaa pricing labor kan inni bahu interaction total demand fi total supply schedule irratti hundaa'a jenneerra. Total demand jechuun sum total of demand for individual firms for the productive factor. Firmoota garaagaraa jiraachuu danda'a biyya tokko yookiin gabaa tokko keessa. Total demand isaan qabanii demand isaan laabariidhaaf qaban walitti hidhamee demand firmoota hundaa total demand ta'a jechuudha.
Similarly, total supply of factor is the sum of the supplies by the individual owners of the factor. Egaa total supply inis immoo idama tokkoon supply gabaa sun keessa jiruuti jechuudha. Supply library ta'uu danda'a, supply of capital illee ta'uu danda'a. Total supply of library ni idama supply of library gabaa sun keessa jiru hunda isaati jechuudha. Total supply of capital inis qaamoleen capital dhiyeessan yookiin immoo capital supply godhan yoo jiraatan idama supply tokkoon isaaniitu total supply ta'a jechuudha. Demand for factors of production perfectly competitive factor inda product market kana jalatti keezii lamaanidha kan ilaallu. Inni tokkoffaani where labor is the only variable factor of production. Variable factor of production in library qofatu. Library qofatu jijjiirraa malee capital fi factor of production warri kaan constant dha ta'e keezii jalqabaate jechuudha. Inni lammaffaan when there are several variable factors of production. Factors of production in garaagaraa yeroo jijjiiramanitti fakkeenya librarynis jijjiirame capitalis yeroo jijjiiramu several variable factor of production in variability ta'eera jechuudha. Kanaafuu keezii kana lamaan ilaalla. Keezii inni tokkoffaa single variable factor dha. Library qofti yoo jijjiirame amount library qofti yoo jijjiirame kana jechuun single variable factor dha jechuudha. Variable factor tokko qofa jira jechuudha. Inputiin yookiin immoo factors of production library capital maal hundi isaanii wal faana jijjiiramanii warri kaan constant ta'e library qofatu yookiin immoo factors of production tokkitti qofatu variable dha ta'e keezii jalqabaa kana jechuudha. Demand of a firm for single variable factor. Factory tokko qofatu variable dha jechuudha. Assumption keessa jiru there is a single commodity X produced in a perfectly competitive market, hence firms are price takers. That is price of X is given for all firms in the market. Egaa akkuma microeconomics waan chapter 5 keessatti waa'ee perfectly competitive market wajjin ilaalaa turre egaa single commodity to produce ta'a yookiin immoo homogeneous product dha jechuudha. Kanaafuu assumption as keessa jiru inni tokkoffaani perfectly competitive keessatti ilaalaa irra waan ta'eef single commodity yookiin immoo homogeneous product to produce ta'a. Firmoonni immoo price takeridha. Price ofii isaanii murteessuu hin danda'an jechuudha. Pricein waan tokko gabaa sun keessatti constantidha, wal fakkaataa jechuudha. Qofa isaanii firmoonni price murteeffatan. Price murtaa'aadha yookiin dhaabbataadha. Kanaafuu firmoonni price takeridha jechuudha. The goal of firm is profit maximization. Gooliin firmii kamiyyuu egaa profit isaa maximize gochuudha. Inni itti aanu there is single variable factor. Library keezii kana keessatti assumption nuti ittiin ilaalaa jirru variable factor tokko qofatu jira. Factoriin variable ta'u yookiin inputiin variable ta'u tokko qofa. Innis maala library dha. There is single variable factor labor whose market is perfectly competitive. This implies that price of labor, service or wage is constant for all firms. Egaa variable factoriin library qofa dhanneerra. Kanaafuu price library yookiin wage constant dha jechuudha. That is firms accept wage rates that prevails in the market. Kanaafuu firmoonni wage rate dhuma jiru sun accept godhu jechuudha. Firmoonni yeroo qaxaruuf jedhan price library ofii baasu osoo hin taane as keessatti firmoonni price library already murtaa'ee jiru kan gabaan murteesse accept godhu jechuudha. Firmoonni price takeridha as keessatti malee price library yookiin immoo wage murteessuu hin danda'ani. Kanaafuu wage yookiin price library constant dha jechuudha. Hence, the supply of labor to the individual firm is perfectly elastic. Kanaafuu supply library perfectly elastic dha jechuudha. Taanu there is no change in technology dha. Kun egaa inni kun assumptionoota keezii kana jala jiranidha. Walumaa galatti perfect competitive keessa jalatti kan ilaalaa jirru single variable factor dha. Variable factor jiru sunis library dha. Kanaafuu perfect competitive waan ta'eef price of labor yookiin wage constant dha, dhaabbataadha. Firmoonni price takeridha. Ofii isaanii price labor yookiin immoo wage murteessuu hin danda'ani. Kanaafuu supply labor immoo perfectly elastic dha jechuudha. Elastic jechuun hin jijjiirama. Supply labor hin jijjiirama jechuudha. Baay'inni labor yookiin supply labor hin jijjiirama jechuudha. Profit maximizing firm will hire inputs as long as the income from the sale of an additional unit of output produced by the input is larger than the additional cost of hiring that input. Egaa firmiin tokko yookiin immoo profit maximizing firmiin tokko kan inni inputii tokko hire godhu yoo
Inkaamiin firmiin sun sababa inputii sunitti argatu koostii inputii sunitti baasurra caaleef qofadha. Kana jechuun fakkeenyaaf kaampaaniin tokko nama tokko kan inni qaxaru yoo bu'aan namichi sun namni qaxarame sun kaampaanii sunii buusu koostii kaampaanichi namichatti baasurra caalee argame qofadha. Kana jechuun fakkeenyaaf kaampaaniin bishaan oomishu tokko miidhagina qabeen nama 10 of keessaa qaba, hojjettoota 10 qaba yoo ta'e hojjettoota 11 hojjetaa tokko dabalatee nama 11 gochuu yoo barbaade hojjetaa tokko yookiin hojjetaa 11ffaa sun kan inni qaxaru bu'aan hojjetaan sun yoo dhufe isaa buusu miindaa namichaaf kanfalamurra yoo caalee argame qofadha. Miindaan namichaaf kanfalamu iyyuu guddaa ta'e bu'aan namichi kaampaanii sunii buusu immoo xinnoo yoo ta'e kaampaanichaaf kisaaraadha jechuudha. Fakkeenyaaf kaampaaniin sun guyyaatti liitira 100 bishaan oomishuu danda'a yoo ta'e dura hojjetaa 11ffaan sun yeroo isaa dabalamu kana jechuun hojjetaa tokko yeroo dabalatu liitira 110 yoo oomishuu jalqabe sababa nama sunitti liitira 10 guyyaatti oomishuu jalqabe jechuudha. Sababa namni 11ffaan dabalametti sababa nama dabalame sunitti liitira 10 guyyaatti oomishuu dabaluu danda'eera jechuudha. Garuu bishaan liitira 10 sun immoo kaampaanichi fakkeenya birri 50tti gurguroo ta'e hojjetaa dabalame suniif garuu guyyaatti birri 100 kanfalamoo ta'e kaampaanichi nama kana hin qaxaru maala kisaaraa isaa caala. Garuu bishaan liitira 10 sun birri 50tti gurgureet hojjetaa suniif birri hin kanfalamu garuu birri 20 birri 30 ta'e istil kaampaaniin sun bu'aa buufateera jechuudha. Sababa nama sun qaxareetti bu'aan argameera. Kanaafuu kaampaaniin tokko yeroo qaxaru yookiin immoo inputii kamiyyuu egaa fakkeenyaaf akka salphaatti laayibirii isinii fudhee malee kaapitaalis haa ta'u inputii kamiyyuu kan haayir godhu bu'aan kaampaanichi inputii sunirraa argatu koostii kaampaanichi inputii sunii baasurra yoo caale qofadha. The additional income is given by marginal product of input times marginal revenue of the firm. Egaa additional income firmiin sababa inputii tokko haayir godheef argatu marginal product times marginal revenue dha jechuudha. Egaa marginal revenue jechuun as keessatti perfect competitive keessatti piraasii baana wal qixaadha. Kanaaf marginal product times piraasii dha jechuudha. Inkaamiin firmiin argatu. Additional income is given by marginal product of input times marginal revenue of firm. Kana jechuun marginal product times marginal revenue or marginal product times price jechuudha. Since the firm is operating in perfect competition in the product market, egaa waan perfect competition ta'eef marginal revenue immoo equal to price dha jechuudha. Kanaafuu additional income earned by firm is called sababa inputii tokko higher godheef additional income firmiin sun argatu value of marginal product jedhama. Value of marginal product is equal to marginal product of the input times marginal revenue of the firm. Kanaafuu value of marginal product jechuun marginal product baasuu marginal revenue yookiin immoo marginal product baasuu price jechuudha. As keessatti firmiin tokko additional inputii tokko qabata higher godhetti productiin inni produce godhu marginal product jedha. Marginal product jechuun egaa sababa inputii tokko additional higher godhetti productiin inni additional produce godhe marginal product dha jechuudha. Egaa marginal product kana baasuu marginal revenue yookiin immoo baasuu price as keessatti perfect competitive waan ta'eef marginal revenue wal qixa price. Kanaafuu marginal product baasuu price jennee kan nuti argannu value of marginal product jedhama. Value of marginal product jechuun sababa additional inputiin tokko higher ta'eef fakkeenyaaf sababa additional namni tokko qaxarameef ta'uu danda'a. Sababa additional kaapitaalli tokko kaampaanii suniif dabalameef ta'uu danda'a. Value of marginal product of liability ta'uu danda'a. Value of marginal of capital ta'uu danda'a. Garuu sababa additional factor of productiin tokko yookiin inputiin tokko higher ta'eef additional revenue yookiin immoo additional income firmiin sun argatu value of marginal product jedhama. Kanaafuu marginal product baasuu price jenneetiin arganna jechuudha. Kanaafuu value of marginal productiin kun akkuma asitti argartan
marjinaal piroodaaktii baasuu marjinaal riivinuu yookiin immoo marjinaal piroodaaktii baasuu piraayisii inni argannaa jechuudha. As keessatti marjinaal riivinuunii fi piraayisii wal qixa dhanneedha. Sababiin isaa perfect kompitiitiivii keessattidha kan nuti kana ilaalaarra. Iddoo imperfect kompitiitiiv maarkeetii yookiin monopolii fa'aa ta'eeti marjinaal riivinuu wal qixa piraayisii ta'uu hin danda'a. As keessatti garuu perfect kompitiitiivii keessatti ilaalaarra marjinaal riivinuu wal qixa piraayisiiti waan ta'eef value marginal product nega marginal product baasu marginal revenue yookiin immoo marginal product baasu piraasii jenna jechuudha. For example, if the variable input is library, variable input in library dha wote value marginal product library kana jechuun sababa additional library tokko higher ta'ee fi value okay additional income firmiin sun argatu marginal product of labor times marginal revenue or marginal product of labor times price jenna jechuudha. If variable input is capital ammoo library ta'uu dhiiseetiniin variable input is capital yoo ta'e immoo value of marginal product of capital equal to marginal product of capital times marginal revenue or marginal product of capital times price jenna jechuudha. Kanaaf walumaa galatti sababa additional inputiin tokko higher ta'ee fi additional income firmiin argatu value marginal product jedhama. Value marginal product immoo marginal product times marginal revenue or marginal product times price jenneetiin arganna jechuudha. Given that the firm under consideration is profit maximizer, it will hire labor as long as it adds more to the total revenue than to the total cost. Egaa firmiin tokko laborii hire godhu yookiin nama haaraa kan inni dabalataan qaxaru sababa nama dabalame sunitti total cost isaarra total revenue isaatu caala yoo ta'edha. Akkuma dura jedhe kanfaltii yookiin miindaa kaampaanichi nama suniif kanfalurra bu'aa firmiin sababa nama sunitti argatu caala yoo ta'e qofaadha. Kanaafuu sababa nama sunitti total revenue to total cost caala dabalaa deema yoo ta'e hire gochaa deema jechuudha. Hence the firm employs labor up to the point at which last unit contributes as much as to total cost as to the total revenue. Yoo value marginal product of labor greater than marginal cost of labor ta'e kana jechuun additional labor hire ta'e sunirraati value firmiin argatu marginal cost firmiin labor sunii baasu kana jechuun miindaa yookiin kaffaltii firmiin labor sunii baasu irra caala yoo ta'e firmiin hire godha jechuudha. Yoo immoo value marginal product of labor less than marginal cost of labor ta'e kostii firmiin nama sunitti baasutu caala yoo ta'e immoo the firm should reduce labor employment. Firmiin labor employment isaa reduce gochuu qaba jechuudha. If value marginal product of labor equal to marginal cost of labor, then there is no incentive to the firm to change its labor employment. Equilibrium irra gaheera jechuudha. Point in equilibrium bakkatti value marginal product of labor wal qixa marginal cost of labor ta'edha jechuudha. Bakka kanarratti value marginal product of labor marginal cost of labor fana wal qixa bakka ta'etti firmiin labor haaraa qaxaruus isan barbaachisu isa dura qaxaramee jirus reduce gochuu isan barbaachisu jechuudha. Equilibrium irra jira iddoo kanatti. It is this level of labor employment that maximizes the profit of the firm. Hence, it is termed as an equilibrium or optimal point. Egaa bakkatti jarri kun lama wal qixa ta'an equilibrium point yookiin immoo optimal point jedhama jechuudha. Profitiin firmi maximize ta'a point kanarratti. Mee example kana ilaallu kolman waanii kana jala kan jiru quantity of labor dha. Amma laborii qaxarame jechuudha. 3 4 5 6 7 8 jechuun nama tokko tokko dabalaa deema jechuudha. Kun quantity output produce ta'udha. Firmiin sun nama 3 qofa qaxaree yeroo jirutti output 6 produce godha. Nama 4 qaxaree yeroo jirutti immoo output 11 produce godha. Nama 5 afaa yeroo qaxaree jirutti output 15 bima kanaan dabalaa deema jechuudha. Kun immoo marginal product of labor dha. Marginal product of labor nega additionally nama tokko yeroo hire godhu yeroo qaxarutti additional product firmiin sun produce gochuu danda'edha. Firmiin sun nama 3 yeroo qaxareerutti outputiin isaa 6 ta'e nama arfaffaa yeroo qaxarutti jechuun additionally nama tokko yeroo itti dabalutti outputiin isaa 11tti yoo guddate sababa nama arfaffaa kanatti marginal productiin argame 11 hir'isuu 6 5 ta'a jechuudha. Nama 5ffaa irratti immoo
15 hir'isuu 11 4 sababa nama shanaffaa dabale jechuun additionally nama tokko qabata dabaletti outputii firmiin kun produce godhe additionally 4 jechuudha. Nama ja'affaa irratti 18 hir'isuu 15 3 dhufa. Nama torbaffaa irratti 20 hir'isuu 18 2. Nama 8ffaa yeroo qaxaru fakkeenyaaf firmiin kun namoota qaxaree nama torbaffaa irra ga'eera additionally nama 8ffaa yoo qaxare firmiin kun production isaa 20 irraa 21tti guddataaf kana jechuun marginal production isaa tokko additionally outputii tokko produce gochuu danda'eera jechuudha. PX jechuun price outputii 10 tokkoon outputii isaa birrii 10 gurguraa jechuudha. Value marginal product of labor jechuun immoo akkuma dura jenne price times marginal product. Marginal product kana priceidhaan baasuudhaan argannaa jechuudha. Asitti 5 baasuun 10 50, 4 baasuun 10 40, 3 baasuun 10 30. Bifa kanaan marginal product fi price waliin baasuudhaan value marginal product of labor argannaa jechuudha. Kun maalla additionally sababa nama tokko hire godhetti additionally value yookiin immoo additional income firmiin argatedha. Nama 3 irraa gara nama 4tti yeroo guddisu additional income 50 argate firmiin. Nama 4 irraa 5tti yeroo guddisu immoo additional income 40 argate. Nama 5 irraa gara nama 6tti yeroo baay'ina isaa guddisu kana jechuun additional nama tokko yeroo dabalu additional income 30 argate jechuudha. Isaan kun value marginal product of laboridha. PL kun immoo price laboriti. Price labor jechuun tokkoon laboriiti firmiin kun nama tokkoon laboriiti. Tokkoon nama yeroo qaxaru nama tokko price labor birrii 20 dha jechuudha kaffalamu. The marginal product of labor in column 3 is declining because of the law of diminishing return. Egaa the law of diminishing return jiranneerra kanaafuu marginal product in column 3 kun decrease taadee marginal product in irrasa akkuma additionally nama hire dabalataan nama baay'ee hire gochaa akkuma deemu ammoo quantity of labor in dabalaa deemu marginal product in irrachaa deema maalla law of diminishing return dha jechuudha. Column 4 gives price at which the firm sells commodity X PX which remain constant because of perfect competition product market. Column 4 in price at which firm sell commodity price itti firmiin kun commodity sell godhudha. Egaa perfect competitive waan ta'eef pricing constant dha dhaabbataadha wal qixa jechuudha. Column 5 fees obtained by multiplying each value of column 3 by the value of column 4 dha. Egaa column 5 in immoo kan inni argamu column 3 fi 4 waliin baasuudhaan dha. Egaa 5 baasuun 10 50 ta'anirra walumaa galatti column 5 value marginal product of labor inni kan argamu marginal product of labor fi price waliin baasuudhaan jechuudha. In order to maximize profits, the firm will hire more units of labor input as long as value of marginal product of labor is greater than price of labor. Hamma value of marginal product of labor insa price labor caalee jirutti additionally nama qaxaraa deemuu qaba firmiin kun maalla value marginal product of labor insa price labor irra caalee irra taanaan bu'aa namni qaxarame sun firmiidhaaf buusutuun koostii firmiin namicha sunitti baasurra caala waan ta'eef nama dabaluu qabaachuu inda up to the point where value marginal product of labor in price of labor hamma ta'utti additional nama qaxaraa deemuu qabaachuudha firmiin. Value marginal product of labor less than price of labor taanaan garuu kisaaraadha. Kanaafuu pointii irratti wal qixa ta'e kana irratti dhaabuu qaba. Thus this firm will hire 7 units of labor when column 5 in the one of table 5.1 are plotted we get the firm's value of marginal product of labor. Kanaaf firmiin kun nama torbaffaa irratti qaxaruu dhaabuu qabaachuudha. Firmiin kun nama meeqa qaxaruu qaba kan jedhu murteessuudha. Value marginal product of labor column 5 kanaa fi price of labor waliin madaallaa jechuudha. Firmiin kun nama arfaffaa yeroo qaxaretti value marginal product of labor kana jechuun valuun firmichi yookiin income firmiin sababa nama arfaffaa kana qaxaretti argate 50dha. Price labor dhabbee garuu 20dha. Kanaafuu nama arfaffaa qaxaruunsa sirriidha jechuudha. Nama shanaffaatti yeroo dabarru value marginal product of labor price of labor irra hin caala. Kanaafuu nama arfaffaa qaxaruu nama shanaffaa qaxaruu qaba. Nama ja'affaatti yeroo dabarru value marginal product of labor 30 price labor 20. Kanaafuu hin caala waan ta'eef qaxaruu qabaachuudha nama ja'affaas. Nama torbaffaatti yeroo dabarru
wal qixa ta'e value marginal productive library fi price library wal qixa ta'e. Kanaafuu nama torbaffaa qaxareet dhaabuu qabaachuudha. Nama saddeettaffaatti yoo darbe nama saddeettaffaa yoo qaxaree valuun marginal productive library 10 price library 20. Kanaafuu 10 leezaan 20 waan ta'eef nama saddeettaffaa kana hire gochuu yookiin qaxaruun qabu jechuudha. Firmiin kun nama torbaffaa qaxareet dhaabbachuu qaba. Kanaafuu teebilii kanarraa akkuma ilaaluu danda'amu x-axis irra kan jiru libraryidha. 1 2 3 4 jedhee amma 8 kan jiru. Y-axis irra kan jiru value marginal productive libraryidha. Egaa pointoota kana wal qabsiisuudhaan giraafiin nutti argamu demand for libraryidha jechuudha. Keenya nama saddeettaffaa irratti meeqa 10 jechuudha value marginal productive library. Nama torbaffaa irratti value marginal productive library 20. Library yeroo 6 ta'u value marginal productive library 30. Kanaafuu giraafii value marginal productive library demand for library firmii agarsiisaa jechuudha as keessatti. Kana qabadha. As keessatti only one variable factor library qofatu variable ta'aa jiru. Library 3 4 5 jaanneetini library qofatu variable ta'aa jira malee inputiin biraa variable ta'aa jiru. Kanaafuu inputii tokko qofatu yookiin library qofatu variable ta'aa jira waan ta'eef giraafiin value marginal productive library kun demand for library dha. Demand library bakka bu'u. Iddoo variable factory tun jira ta'e fakkeenyaaf librarynis variable ta'e capitalis variable iddoo ta'eeti garuu variable factory tokko oltu jira iddoo ta'e garuu giraafiin value marginal productive library kun demand for library bakka bu'u. Demand of firm for several variable factors in a perfect competitive market. Egaa gammatti ka wajjin ilaalaa turre perfect competitive market keessatti single variable factory dha fedha. Library qofatu variable dha inni kan constant jedhanneeti. Amma immoo several variable factory dha laallaa jechuudha. Inputiin tokko ol yookiin immoo factory'n tokko ol variable yeroo ta'u akkamtaa kan jedhu ilaallu. Unlike that of the only one variable factor case when there are several variable factors of production value marginal productive library curve of an input is not the same as it is demand curve. As keessatti immoo value marginal productive library ni curvein value marginal productive library demand curve faana qixxee miti jechuudha as keessatti. Isa kanaan duraa keessatti deebinee ilaalle fakkeenyaaf library qofatu variable dha waan ta'eef curvein value marginal productive library fi demand curvein tokkodha yookiin wal qixadha jechuudha. As keessatti garuu several variable factory yeroo ta'utti the value marginal product of library curve of input is not the same as demand curve. Demand curve faana tokko miti jechuudha. Value marginal product of library curve demand curve faana tokko miti yeroo several variable factory ta'utti. This is so because various resources are used simultaneously in the production of goods so that a change in price of one factor leads to change in the use of the other factors. As keessatti egaa factory tokko oltu jijjiirama argateetti inputiin tokko qofatti pricein isaa yeroo jijjiiramu hamma inputii isa kan biraa fayyadamnullee affect nu jalaa godha jechuudha. Fakkeenyaaf librarynis variable ta'eet capitalis variable yoo ta'e libraryin baay'ee yoo waddada jechuun pricein library baay'ee ol kaa'adha yoo ta'e firmiin amma library fayyadamu hir'isuun isaa hin hafu gatiin libraryidhaaf kaffalamu baay'ee guddaa yoo ta'e jechuudha. Egaa gatiin sababa pricein library dabale qofatti hamma library fayyadamu hamma library hire godhu yeroo hir'isutti firmiin by default hamma capital firmii sun fayyadamus affect jalaa ta'a jechuudha. This is so because various resources are used simultaneously in the production of goods so that change in price of one factor leads to changes the use of the other factors. Pricein factor isa tokko qofti yeroo jijjiiramu hamma factor isa kan biraa fayyadamnullee affect nu jalaa godha. This shifts the marginal physical product curve of an input whose price initially changed. Let us consider a case in which the wage rate falls. This change in wage rate has generally three effects. As keessatti wage ratein kufeera yookiin immoo hir'ateera jennee ilaallu. Kana jechuun pricein libraryidhaaf kanfalamu yookiin wagein hir'ateera yoo ta'e effect sadii qabaadha. Three effects. This change in wage rate has generally three effects. Substitution effect, output effect fi profit maximizing effect dha jechuudha. Kana salphumatti giraafii kanarraa ilaaluu dandeenya. Egaa giraafii kana keessatti isoquant curve fi
karbiitu hin jira, isookawanti karbiin jira, isookosti laayiniin jira. Egaa isookawantiin maallaa, isookostiin maallaa konseptii isaa maakiroo ikoonomiksii waan keessatti ilaaltaniitu beektu yaada. Egaa laayiniin daayireektii daawwaarra slooppingii ta'ee jiru kun isookosti laayinii jedhama. Isookosti laayinii jechuun laayinii kanarratti koostiin wal qixadha jechuudha. X aksiisii irra kan jiru laabiriidha. Y aksiisii irra kan jiru immoo kaapitaaladha as keessatti. Kanaafuu fakkeenyaaf laayiniin kun isookosti laayinii tokko dargateeti. Koostiin fiirmiin kun laayinii kanarratti baasu wal qixadha. Fakkeenyaaf poointii kanarratti laabirii amma kana fayyadameet laabirii poointii kanarraa fakkeenya laabiriin asiin 1 2 3 4 jedhee dardaramee jira asiin as yoo ta'e kaapitaalli immoo asirraa asii ol 1 2 3 4 jedhee asii ol dardaramee yeroo ta'e poointii kanarratti laabiriin poointii kanarra jiruu fi kaapitaalli poointii kanarra jiru poointii kanarratti yoo fayyadamee fi gadi siqeetiniin laabirii poointii kanarra jiruu fi kaapitaal ammoo poointii kanarra jiru yoo fayyadame hamma laayinii kanarra jiru irratti isookosti laayinii waan ta'eef koostiin kaapitaalaa fi laabiriidhaan fiirmiin kun baasu wal fakkaataa jechuudha. Poointii kanarrattis yoo ta'e gadi siqee poointii kanarrattis yoo ta'e sarara isookosti laayinii kana ta'e irratti koostiin inni laabirii sunii fi kaapitaalii sunii baasu ida'amni isaa wal qixxeedha jechuudha asirratti. Isookawanti karbiin kun immoo karbii irratti aawutpatiin yookiin piroodakshinii fiirmii sunii wal qixa ta'edha. Karbii kanarratti aawutpatii yookiin piroodakshinii fiirmii wal qixadha. Kana jechuun fakkeenyaaf poointii kanarratti karbii X1 kana yoo ilaalle poointii kanarratti laabirii hamma kana yoo fayyadamee fi kaapitaala hamma kana yoo fayyadame aawutpatii inni piroodius godhuu fi laayinii kanarraa karbuma kanarra ol dhufee poointii kanarratti kaapitaala hamma kana yoo fayyadamee fi laabirii qixxee kanaan jiru yoo fayyadame aawutpatiin inni piroodius godhu waluma qixadha. Kanaafuu isookawanti karbii kanarratti hamma aawutpatii wal qixadha. Isookosti laayinii irratti immoo koostiin fiirmiin baasu wal qixadha jechuudha. Egaa kan isin yaadachiisuufidha malee konseptiin barumsa kanaa isookawanti karbii fi isookosti laayinii barsiisuu miti. Maalla garaagarummaa isaa kan jedhu isinitti agarsiisuufidha. As keessatti suppose that initially a firm produce a profit maximizing output of X1 outputiif jalqaba fiirmiin kun produce godhu X1 dha yoo ta'e with a combination of X1 produce gochuudhaaf immoo amma faaktarii kaapitaala K1 fi laabirii L1 fayyadama yoo ta'e egaa kaapitaala K1 kanaaf fi laabirii L1 kanaaf baasiin yookiin piraasiin L1 dhaaf baasu fiirmiin W1 dha UH1 piraasiin fiirmiin kun kaapitaala K1 kanaaf baasu immoo reentii R1 dha yoo ta'e R1 yoo ta'e whose ratio defines slope of the isocost line. Egaa ratio W over R dha. Isocost line ni ratio labor price over capital price dha jechuudha. Wage over rent isocost line kun. Egaa jalqaba fiirmiin kun kan inni produce godhu poointii kanarratti dhoote jechuudha. L1 kana K1 kana fiirmiin poointii kanarratti X1 produce godha yoo ta'edha. Ittaansuudhaani egaa keesii kana keessatti kan nuti ilaalaa jirru weejiitu nuun hir'ate jechuun hamma piraasiin laabirii hir'ate yeroo ta'e akkam ta'a kan jedhu ilaalla. Now let us suppose that the wage rate falls to W2. Piraasiin laabirii gara W2 tti hir'ate yeroo ta'e so that the new isocost line become AB prime with the assumption that the price of capital remains constant. Isocostii haaraan uumamu AB prime ta'a jechuudha. With the assumption that price of capital remains constant. Pricing capital jijjiiramne pricing laabirii hir'ate yeroo ta'e annuta keesiin yookiin assumption nuti waan kanatti ilaalaa jirru pricing laabirii weejiin W irraa gara W2 tti gadi hir'ate. W1 irraa gara W2 tti gadi hir'ate. Kana jechuun pricing laabiriidhaaf kanfalamu yookiin weejiin hir'ateera jechuudha. Kaapitalli garuu hin hir'anne constant yoo ta'e isocost line haaraa uumama. Isocost line haaraa uumamu kunis AB prime dha. Jalqaba isocost line as jiru AB dha. Kunooti. Amma immoo AB prime uumama jechuudha. AB prime jechuun isocost line isa kanadha. Asii A jira, asiin B prime jira, AB prime uumama jechuudha. Then the firm using the same expenditure cannot produce higher output denoted by isoquant X2 using K2 and L2 amount of capital in the labor respectively. Egaa
jalqaba fiirmiin kun ani produce gochaa jiru pointii kana irrattidha. Amma laabarii inni hire godheeru L1dha. Amma kaapitaala inni hire godheeru K1dha jenneera. Ittaan suudhaani pointii kana irratti W1dha. Weejiin fiirmiin kun kaffala. Asitti piraasiin fiirmiin kun laabariidhaaf kan kaffalu hir'ate piraasiin kaapitaalaaf kan faramu garuu achuma jira hin hir'anne. Kanaafuu asoo koost laayinii haaraatu uumamaa. Asoo koost laayinii haaraan uumamu kun AB piraayimiidha. Egaa piraasiin laabariidhaaf kan falamu hir'ate ta'eeti fiirmiin kun hamma laabarii fi hamma kaapitaalaa hire godhu hin dabalaa jechuudha. Kanaafuu gara poointii kanaatti al dhufaa jechuudha. Poointii kanarratti asoo kwant laayinii haaraa X2 jedhutu jira. Kunooti the same expenditure fayyadameettidha. Fiirmiin kun baasii ofitti hin daballe. Baasii hammuma dura baasu sun baasa. Garuu kanfaltiin laabariidhaaf kan falamutu isaaf hir'ateera waan ta'eef fiirmiin kun asii ol siquudhaan hammi laabariin hire godhu L2tu isaa guddate hammi kaapitaala isaa inni hire godhus K2tu isaaf guddate jechuudha. Maaliif weeji reetitu fool isaa ta'e birriin harkatti isaaf hafaa jechuudha. Dura piraasiin laabarii guddaa ture poointii kanarratti. Amma garuu piraasiin laabarii isaaf irratti erga ta'eeti poointii kanatti ol dhufaa jechuudha. Amma laabariin qaxaru dabalaa L2dha. Amma kaapitaalli qaxarus K2dha. Expendicheriin fiirmii yookiin baasiin fiirmii garuu waluma qixaadha. Amma duraa baasuudhaan. This indicated by the tangents of AB prime with has isoquant x2. Pointii kana irratti jechuudha. Pointii tangency isocost line haaraa uumame kanaa fi isoquant line x2 kana jechuudha. Pointii E2 yookiin pointiin amma diimaadhaan isinitti agarsiisu kana irratti produce gochuu jalqabaa jechuudha. The movement from E1 to E2 kana jechuun pointiin jalqabaa kun E1dha. Pointii kana irratti gara E2 ol dhufe jechuudha. The movement from E1 to E2 can be split into two separate effects. Effectii lamatti addaan bahuu danda'a. Inni jalqaba substitution effect, inni itti aanu output effect. To understand this, we can draw isocost line parallel to new one AB prime so that it reflects the new price ratio, but tangent to the old isoquant x1. Kanaafuu pointii kana bakka lamatti qoonnaa jechuudha. Sisteemni ittiin fiirmiin kun E1 kanarraa gara E2tti dhufu bakka lamatti qoodama. Substitution effectii fi output effectii jedhama. As keessatti asoo cost line haaraa uumnaa jechuudha. Asoo cost line haaraan nuti uumni kunis parallel to new isocost. Isocost line inni kun AB prime uumameera jenneera. Parallel to AB prime kan ta'e isocost line haaraa kun kanan isinitti agarsiisaa jiru kana sararraa jechuudha. Isocost line kun parallel to AB prime. AB prime isa guddaa faana parallelidha. Garuu immoo AB prime isa guddaa faana parallelidha. Garuu old isoquantii dhuma isa duraan jiru kana faana immoo tangentii ta'a jechuudha. Isoquantii dhuma duraan jiru kanaaf tangentii ta'a. Kanaafuu pointii isoquantii duraaniitiif tangentii ta'u jechuun pointii kanarratti pointiin isinitti agarsiisaa jiru kanarratti dhaabbannaa jechuudha. Pointii kanarratti L1 irraa gara L1 primiitti dhufaa jechuudha. L1 irraa gara L1 primiitti. Kana jechuun hammi laabarii dabaleera jechuudha. L1 irraa gara L1 primiitti. Hammi kaapitaalaa garuu hin hir'isna. Sababni isaa fiirmiin kun gatii laabariitu isaaf hir'ate waan ta'eef laabarii baay'ee bitaa jechuudha. Gatiin kaapitaalaa immoo achuma jira waan ta'eef amma kaapitaala bituu immoo hir'isa jechuudha. Gaarii dhufee yeroo pointii kanarra dhaabbatu pointiin kun pointii eeti. Hammi kaapitaalaa K1dha gadiidha pointiin kun. Hammi laabarii garuu L1 dabaleera. L1 irraa L1 primiitti dabale. Kaapitaalli garuu hin hir'ate jechuudha. Kanaafuu substitution effect jedhama. Substitution effect jechuun amma kaapitaala fayyadamuu hin hir'ise amma laabarii immoo hin dabale jechuudha. Kaapitaala hire godhee hir'ise laabarii hire godhu garuu dabale. Kanaafuu pointiin E1 irraa gara A kanatti yeroo dhufu substitution effect jedhama. Egaa substitution effect keessatti laabariin L1 irraa gara L1 primiitti ol dhufe kaapitaalli garuu K1 irraa gara K1 prime an jiru pointii asitti barreessine malee K1 prime irraa qabadda pointii kana gara kanatti gadi irratti jechuudha. Itti aansee immoo substitution effectiin kana output effect jechuun immoo fiirmiin kun erga sirra geetii booda egaa laabariin piraasiin fiirmiin kun laabariidhaaf baasuu irratti erga ta'eeti hamma kaapitaala fayyadamus hamma laabarii fayyadamus hin dabalu. Kanaafuu hamma kaapitaala fayyadamus hamma laabarii fayyadamus dabaluudhaaf fiirmiin kun gara pointii E2 kanaatti ol dhufaa jira. Pointii E2 kanaatti yeroo dhufu immoo
laabariin fiirmiin kun fayyadamu laabarii tuudha L2 higher godha kaapitaalli immoo K tuudha jechuudha. Kanaafuu asirraa kaasee as dhufuunsaa kun immoo kana jechuun poointii A kanarraa gara poointii E tutti ol dhufuunsaa kun immoo output effectidha jechuudha. Hence, employment of labor increases from L1 to L1 prime. However, the firm will not stay at A. Firmiin kun A dhuma irratti yookiin bakkuma substitution effect sun irratti dhaabatu jechuudha. This is so because when the wage rate falls, the firm with the same level of total expenditure can purchase more of labor, more capital or more of both. Kanaafuu as a result, the firm can produce higher output represented by X2, employing K2 in the L2 amount of capital in the labor respectively. The increment of employment of labor from L1 prime to L2 corresponding to the movement from A to E2. The movement from A to E2 is termed as output effect of a fall in wage. Kun isuma nama konseptii nama masin ibsa waan haaraan hin jiru. Kanaafuu firmiin kun bakkuma substitution effectiidhaan ga'ee kanarratti hin dhaabbatu. Sababni isaa wage ratein isaa irratti hira waan ta'eef amma laabarii qabus amma kaapitaala amma laabarii fayyadamus amma kaapitaala fayyadamus hin dabala. Kanaafuu gara kanatti dhufaa jiru. Kanaafuu L1 piraayimii kanarraa gara L2tti dhufuunsaa kana jechuun poointii A kanarraa gara E2 kanatti dhufuunsaa output effect jedhama jechuudha. More laabarii fi more capital higher godhe. Expenditurein firmii yookiin baasiin firmiin baasu garuu waluma qixadha. Firmiin kun poointii kanarraa gara poointii kanatti darbu baasii dabaleet miti. Yookiin expenditure firmii dabaleet miti. Yeroo sababuma koostiin firmiin laabariidhaaf baasu hir'ateefitti firmichi hamma laabarii fi hamma kaapitaala higher godhu dabale malee jechuudha. It is interesting to note that point E2 is not the final equilibrium of the firm. It would be if the firm were to spend the same amount of money as initially. Point E2 kun final equilibrium miti. Anna firmiin kun point E2 irratti dhaabbatu expenditure dabaluun barbaadu ta'edha. Baasiidhuma dura baasuun baasiidhuma qixxee duraa ta'eenidha point E2 irratti kan produce godhu. Kanaafuu pointiin kun jalqaba E1 irraa gara E'tti dhufee substitution effect hidhannee A warraa immoo gara E2 tasii ol dhufee output effect hidhannee garuu E1 irraa gara E'tti A irraa gara E2 tasii ol dhufeetti firmiin kun walumaa galatti expenditure dabaleet miti jechuudha. Kanaafuu final equilibrium pointiin E2 kana miti. Erga laabariin kun isaa irra ta'e booda firmiin kun profitii isaa more maximize gochuudhaa fi expenditureis baasii baasuus dabaluu barbaade garuu firmiin kun ol dhufuu danda'a jechuudha. Kanarraayyuu garanatti ol dhufee equilibriumiin isaa gara olii ta'uu danda'a. Pointii E2 bira darbee yeroo ol dhufutti garuu expenditure dabaleet yookiin baasii baasu dabaleetidha malee baasii duraan baasuun qixxee baasee miti jechuudha. Mee salphumatti akkasiniif galuuf kanarraa riivaayisiniif godha. Egaa aksisii irra kan jiru laabariidha. Waa'ee aksisii irra kan jiru immoo kaapitaaladha. Egaa poointiin equilibriumii bakkatti asoo kwaanti karbiinii fi asoo koostalaaniin taanjentii waliif ta'udha jenneerra. Egaa asoo koostalaaniin kun as jira. Asoo kwaanti karbiin waa waan jedhu kunis jira. Bakki isaan taanjentii walii ta'an poointii kanarrattidha jechuudha. Poointii E waan jedhu kanarratti. Kanaafuu poointii kanarratti hammi laabarii firmiin kun higher godheeru L1dha. Hammi kaapitaalaa immoo K1dha jenneerra. Kun poointii kanarratti produce gochaara firmiin kun jechuudha. Laabarii L1 fi kaapitaala K1 higher godheet. Egaa keezii kana keessatti kan nu ilaalaa jirru egaa firmiin kuni firmii kanaaf piraasiin laabarii hir'atee jenne. Egaa piraasii laabarii malee piraasiin kaapitaalaa hin hir'anne waan ta'eef pointuma kanarraa kaasuudhaan asoo koostalaayinii haaraatu uumama jechuudha. Asoo koostalaayinii Eedhaa gara AC kanatu uumama jechuudha. Asoo koostalaayinii AC kanatu uumama jechuudha. Asoo koostalaayinii kanaaf taanjeentii kan ta'e immoo asoo kwaanti karbiin kun haaraan as jira. Gatiin firmiin laabariidhaaf kan falu yookiin immoo weejii yeroo irratutti pointiin equilibriumii firmii kana E1 kanarraa gara E2 kanatti dhufa. Kana jechuun hamma laabarii L1 irraa gara L2tti dhufa. Hammi kaapitaalaa immoo K1 irraa gara K2tti ol dhufa jechuudha pointii kana. Piraasiin inni laabariidhaaf kan falu yeroo irratuufitti firmiin hamma laabarii higher godhus hamma kaapitaala higher godhus hin baay'isaa jechuudha. Laabarii hin baay'isaa baay'ee qaxara kaapitaalas baay'ee fayyadamaa jechuudha. Gara E2tti ol dhufa. E1 irraa gara E2tti ol dhufa. Adeemsi firmiin kun E1 irraa equilibrium pointiin E1 irraa gara E2tti dhufu kuni waan lamadha. Substitution effectii fi output effectiidha jenneerra.
Substitution effect jechuun fiirmiin tokko faaktarii tokko faaktarii biraatiin substitute gochuu yookiin immoo bakka buusuudha. Egaa substitution effect hubachuuf egaa fiirmiin kun isokoostilaayinii haaraa uumeera jenneera. Isokoostilaayinii Eesiin kun new isokoostilaayinii haaraadha. Kanaafuu isokoostilaayinii haaraa ta'e kanaaf paralaal kan ta'ee fi isokwaanti karbiidhuma dura jiru kanaaf immoo taanjenti kan ta'e isokoostilaayinii haaraa uumna. Haaraan amma nuti uumnu kun DF kan jedhamu. Isokoostilaayinii DF. Isokoostilaayinii DF nuti amma uumnu kun isokoostilaayinii new isokoostilaayinii dura uumne jechuun AC kanaaf paralaalii ACdhaaf paralaalii kan ta'e isokoostilaayinii ACtiif paralaalii kan ta'ee fi isokwaanti karbii ooldi ta'e isokwaanti karbii duraan jiru kanaaf immoo taanjenti kan ta'e new isokoostilaayinii uumna jechuudha DF. Kanaafuu isokoostilaayiniin kun immoo isokwaanti karbii duraan jiru kana faana inni taanjentii waliif ta'u poointii kana yookiin immoo poointiin diimaan asinitti agarsiisu kanarratti taanjentii waliif ta'a. Kanaafuu fiirmiin kun E1 irraa gara E1 piraayimii kana yookiin poointii kanatti yeroo dhufu kana jechuun laabarii hammi laabarii L1 irraa gara L1 piraayimiitti ol guddata. Hammi kaapitaalaa immoo asii asitti yeroo dhufu K1 irraa gara K1 piraayimiitti gadi hir'ata jechuudha. Kanaafuu fiirmiin kun maal godhe asitti amma kaapitaalaa fayyadamu hir'isee laabarii immoo baay'ee qaxare hojjetaa baay'ee qaxare kaapitaala immoo hin hir'ise jechuudha. Kanaafuu substitute godhe jechuudha. Kaapitaala laabariidhaan substitute godhe. Kanaafuu substitution effect jedhama. E1 irraa gara E1 piraayimiitti dhufuunsa. Egaa fiirmiin kun E1 irraa gara E1 piraayimiitti erga dhufee amma kaapitaalaa irra amma laabarii immoo dabalee poointii kanarra gahee asuma irratti hin dhaabbatu jechuudha. Moor qixxaansuudhaan amma kaapitaalaa haayer godhus hamma laabarii haayer godhus maksimaas godha yookiin hin dabala jechuudha. Egaa fiirmiin kun poointii E1 kanarrattii fi E1 piraayimii kanarratti yeroo piroodiis godhutti outputiinsaa yookiin hammi inni piroodiis godhu kwaantitii of outputiinsaa wal qixa. Garuu fiirmiin kun outputiisaa dabaluudhaaf yookiin hamma piroodiis godhu baay'ina wanta piroodiis godhu dabaluudhaaf fakkeenya bishaan piroodiis godhoote liitira 100 gara liitira 200 waan outputii sun piroodaaktiinii sun dabaluudhaaf E1 irratti hin dhaabbatu jechuudha. E1 irraa gara E2tti ol dhufa poointii kanarratti. Egaa poointii E1 irraa erga E1 piraayimiidhaan yookiin substitution effectiidhaan E1 irraa gara E1 piraayimii irra erga gaheeti E1 piraayimii irratti hin dhaabbatu jechuudha. Substitution effectii irratti amma outputii produce ta'u hin dabalu jenneerra. Outputii dhuma qixxeedhuma E1 irratti produce godhu asittis produce godha. The only difference is amma kaapitaalaa irra amma laabarii immoo dabalee jechuudha. E1 piraayimii irra gahe. E1 piraayimii irraati garuu gara E2tti yeroo ol guddisu output effect jedhama. Maalla laabarii inni fayyadamu L1 piraayimii irraa gara L2tti ol dhufe kaapitaalli inni fayyadamu immoo K1 piraayimii kanarraa gara K2tti ol dhufe jechuudha. E2 irratti output effect jedhama. Kana jechuun isokwaanti karbii kanarraa gara isokwaanti karbii isa haaraa kanatti ol dhufe. Kana jechuun isokwaanti karbiin asirraa ol dhufe jechuun hammi outputii produce ta'u dabaleera jechuudha. Fakkeenya iddoo kanatti bishaan liitira 100 oomisha ta'e iddoo kanatti immoo 150 fa'aa 200 ta'a. Outputiin isaa dabaleera jechuudha. Bishaan kanan jedhu fakkeenyaaf yeroo fiirmii bishaan oomisha wayii ta'e isinii jedhanii malee waan bishaan wal qabatu hin qabu. Kanaafuu E1 irraa gara E2tti yeroo dhufutti E1 piraayimii kanarraa gara E2tti yeroo dhufu output effect jedhama. E1 irraa gara E1 piraayimiitti yeroo dhufu substitution effectiidha. Maaliif kaapitaala laabariidhaan substitute godhe E1 piraayimii irraa gara E2tti yeroo dhufu immoo output effect jedhama. Hammi fiirmiin kun produce godhu outputiin isaa hin dabala jechuudha. Egaa fiirmiin kun E1 irraa ka'ee E1 piraayimiitti dhufee itti aansuudhaan E2 kanatti dhufe. Hamma E2 bira ga'uttu fiirmiin kun expendituriin fiirmii kanaa waluma qixa. Expendituriidhuma E1 irratti expend godhu jechuun baasiin fiirmii kanaa hin daballe. Hammuma E1 irratti poointii kanarratti baasu E2 irrattis expend godha. Akkamitti outputiin isaa yookiin immoo hammi inni produce godhu isaaf dabalee yoo ta'an piraayisiin inni laabariidhaaf baasu yookiin weejiitu isaaf hir'isa. Kana jechuun wanti nuti qo'achaa jirru kun walumaa galatti maalla hammi piraayisiin fiirmiin laabariidhaaf kanfalamu yoo dikkiriis godhe yookiin weej reetiin yoo dikkiriis godhedha jenneerra. Kanaafuu sababa weej reetiin dikkiriis isaaf godhettidha. Kan inni E1 irraa E2 tti ol dhufe. Kanaafuu output effectiin
isaa kun E1 irraa gara E1 piraayimiitti dhufuunsaa substitution effect E1 piraayimii irraa gara E2 dhufuunsaa output effect jedhanneerra. Inni output dabalachuu danda'e maalla? Expenditure yookiin baasii firmiin baasu dabalee miti. Expenditurein isaan dabale. Expendituretu dabale osoo hin taane kanfaltii firmiin laabiriidhaan kaffaluutu irratti waan ta'eefidha. Garuu firmiin kun E2 irratti final equilibrium pointii miti. Pointiin kun firmii kanaaf. Firmiin kun more outputii isaa maximize gochuu barbaadu ta'e E2 irraayyuu asii ol darbuu barbaada yoo ta'e garuu expenditure dabaluu qaba. Kanaa olitti ol deemuudhaaf firmiin kun expenditure yookiin baasii dabaluu qaba jechuudha. Kanaaf firmiin kun expenditure isa dabaluudhaanii kana caalatti E2dhaa caalatti kaapitaalas caalatti dabalee haa argachuu laabiris caalatti dabalee haa argachuu barbaade immoo asiin olee gara poointii E3 kanatti dhufaa jira. Poointii kanarratti equilibrium point E3 kanarratti garuu maal jedhama? Profit maximization effect. Profit isa maximize gochuudhaaf expenditure dabaleetiniinidha. Kana jechuun hamma baasii baasu kan kanaan duraarra dabaluudhaan firmiin kun E2 irraa gara E3tti dhufa. Kanaafuu siistemiin firmiin kun E2 pointii kanarraa gara E3 pointii kanaatti dhufu immoo profit maximization effect jedhama jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti E1 irraa gara E1 piraayimiitti yeroo dhufu substitution effect, E1 piraayimii irraa gara E2 yeroo dhufu output effect, E2 irraa gara E3 kanaatti pointii kanarratti equilibrium point isa pointii kana yeroo ta'u immoo profit maximization effect jedhama jechuudha. Egaa konseptiin barumsa kanaa bal'aadha. Egaa yoo nama jedhee paartituu isaa waan itti aanu hojjedheen isiniif dhiyeessa. Maybe yoon asirratti hojjedhee isiniif dhiyeessuu baadhees illee PowerPointiin fayyadamu teelegiraamiirran isiniif ka'a waan itti aanee jiru isin dubbisuu dandeessu. Egaa kun hintii isiniif ta'a. Kana fayyadamuudhaan hagammaatti qal'aalee fayyadamuudhaan more dig out gochuudhaan PDF fi faayilota garaagaraa yoo dubbistan kana caala isiniif gala. Konseptiin kun egaa ulfaataa miti isiniif galaan baay'ee salphaadha. Hintiin amma isinitti mee qabachuudhaan kitaaba keessaan PDF garaagaraa fayyadamtanii yoo ilaaltan baay'ee salphaadha. Baay'ee isin fayyada yaada. Chaanalii kana warra gammaa subscribe gootanii hin jirre subscribe godhaa. Waan waliin turtaniif galatooma nagaan tura.